Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa miidiyaa sagalee dubartoota Oromoo irraa qophii dimqa keenya har'aatiin keessummoota miseensota adda bilisummaa Oromoo irraa qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Dhimma filannoo marsaa torbaffaa ilaalchisuudhaan an eebbisee nagaashuuti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aatii nu hordofaa. Hayyee anaa dhufu siniin jedhaa mee maqaa keessaniidhaa fi dirqama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabdan ibsaa hordoftoota keenya waliin wal baraa. Guddaa galatoomii jaaleebbisee maqaan koo Keeriyaa Ibraahim Umariin jedhama. Miseensa adda bilisummaa Oromooti. Gaheen hojii kooti immoo damee dubartootaaf daa'immanii keessatti koree hojii raawwachiistuudha. Hayyee anaa dhufu jaal Keeriyaa akkasumas itti fufi. Ani maqaan koo Dabaltuu Misgaanaan jedhama. Miseensa adda bilisummaa Oromooti. Kaadhimamtuudhas filannoo irratti. Anaa dhufu siniin jenna baga gara miidiyaa sagalee dubartoota Oromootti dhuftanii eeyyamamoo taatanii yaada keessanii haala yeroo irratti nuuf kennuudhaaf qophii ta'uu keessaniidhaaf maqaa hordoftoota keenya miidiyaa sagalee dubartoota Oromoon ulfaadhaa isiniin jedha. Kallattumaan gara marii keenyaatti deemnaa. Mee yeroo ammaa kana addi bilisummaa Oromoo waggoota dheeraatiin booda filannoo marsaa torbaffaa irratti hirmaachuudhaaf qophii godhaa jira. Mee qophiileen jiran maal fakkaatu isarraa osoo jalqabne jaal Keeriyaa dura itti fufiittaansi immoo jaal Dabaltuunis yaada ishee gaaffima kanarratti. Guddaa galatoomii jaaleebbise. Addi bilisummaa Oromoo qophii filannoo marsaa torbaffaa bara 2026 kanarratti qophii guddaa fi bal'aadha kan inni taasiseeti jiru. Miseensota kaadhimamuudhaaf kan dhiyeessu irraa kaaseetitti boordi filannootti galmeessisee barnoota dhimma filannoo faana wal qabatu kennee deeggartoota akka dubbisuu danda'uun haaluma rakkisaa keessatti deeggartootas dubbisee miseensota irraallee yaada jiru walitti qabateetiti kaadhimamtoota kaadhimee filannoo marsaa torbaffaatiif dhiyaatee akkuma miidiyaa irratti illee mul'ataatii jiru maanifeestoo isaa ifaa fi bifa qindaa'aa ta'een bifa dibeetiitiin illee bifoota garaa garaatiin ibsataati jira. Amma sadarkaan ammarra jirru kanadha jechuudha. Qophiilee jiran maal akka fakkaatu gaaffima kanarratti yaada yoo qabaatte. Bilisummaa Oromoo qophii filannoo marsaa torbaffaatiif gara fuulduraatti taasifamaa jiru irratti qophaa'ee miseensa isaa leenjii haaromsaa kennuudhaan akkasumas immoo kaadhimamtootaaf leenjii gahumsaa kennuudhaan irratti akka qophaa'an godheera. Akkasumas kaardii filannoolee akka fudhatan taasisuudhaan bakka deemanii godinarraas bakka jiranii bakka kamii kaadhimamtoonni akka fudhatan taasisuudhaan irratti qophii filannoo kanaaf godheera. Yeroo ammaa kanatti jaal Dabaltuu naannoo kamirratti dorgomaa jirtaati? Ani aanaa Gindabararratti irratti dorgomaa jira. Anillee akka carraa ta'ee haalli achi jiru bareedaa waan hin turree fi kaardii filannoos argachuu toon argatiin nan deebi'e. Maaliif argachuun kaardii filannoo hin dhume immoo maaliif ituun argatiin deebite? Kaardii filannoo dhume odoo hin taane haalli achi jiru baay'ee bareedaa waan hin taanee fi warrumti elekshinii boordii achi jiranii akkanani kaardii sun fudhadhuuf eeyyamamoo naaf hin taane naannoo na doorsisanii bifa baqaatiin jalaa bahee gale malee kaardiin hin jira. Hayyee jaal Keeriyaa ati naannoo kamitti dorgomaa jirta? Ani godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii fi naannoo ishee irratti kanan dorgomu. Mee wanti akka ciminaatti kaasaa jirtan jira gama adda bilisummaa Oromoodhaan? Akka ciminaatti wanti nuni kaasnu wantoota hedduutu jira jaaleebbise. Akkuma beekamu adda bilisummaa Oromoo waajjiraaleen 200 ol ta'an magaalaa fi godinaalee akkasumas immoo aanaalee keessatti Finfinnee dabalatee jechuudha. Aanaalee garaagaraa keessatti Finfinneeti waajjira hin qabna turre. Waajjirooti keenya cufamanii meeshaan achi keessa jiru saamamanii laaptooppii fi bilbilooti dhuunfaa kan jaallanitti keessatti hojjetaa turanillee kan hundaa saamameetiti jira jechuudha waggaa 5 kana guutuu. Haaluma kana keessatti amma waajjirri muummee gullallee iddii banameeti gara waggaa tokkootiin ta'a iddii cufamee deebi'ee banameeti.
haala rakkisaadha kan jiru. Namni tokko waajjira dhaabi tokko waajjira kan isa barbaachisuu fi miseensa isaa dubbisuu qaba. Deeggartoota isaa quunnamuu qaba. Miseensota godinaalee irraa fi magaalaa aanolee garaagaraa Oromiyaa keessa jiran hundumaa bira ga'uudhaaf waajjirri barbaachisaadha ture. Haala amma biyya kana keessa jiru akka Oromiyaatti jechuudha. Yeroon biyya jedhu waa'ee Oromiyaati. Namni abaa'oo ta'e lama yookiin immoo sadii wal argee dubbachuu waliin dubbachuu hin danda'u. Yoo namni miseensa abaa'oo ta'e nama kan biraa faana illee haasa'e deeggaraas ta'uu danda'a. Abaa'oos ta'uu dhiisuu danda'a namni suni. Faana bu'aniiti eenyu faana kana taasisaa turte maalidha kana taasisaa turte jedhu waan ta'eef bakkee irra taasisuun hin danda'amu. Waajjira hin qabnu. Oromiyaa keessa sochoonee miseensota keenya dubbisuu kaadhimamtooti keenya akka barbaadametti socho'uu danda'amaa hin jiru. Haa ta'u iyyuuti garuu chaalenjii kana hundumaa qabateetiti dhaabii miseensota isaa akkuma jenne leenjisee wantoota garaagaraatiin qorqalbiidhaan waan hundumaatiin qopheesseetiti gara filannootti seenee jira. Chaalenjii guddaadha. Chaalenjii kana hundumaa garuu dandeenyeetitti dandamannee itti jirra jechuudha. Galatoomi ayyee hawwiin keessan gara fuulduraatti filannoo kana injifachuu keessatti maali? Jechi koo filannoo kana injifachuudhaaf hawwiin keessan maalidha? Filannoo kana injifachuudhaaf filannooma kanatti iyyuu akka itti abaa'oon galee akkuma isin jechaa jiru kana waa'ee abaa'oon waajjira isaa cufamu waajjira muummee gullallee jiru tokkoon filannootti galuu qofa osoo hin taane Oromiyaa fi Impaayerri Itoophiyaa haala nagaa keessa miti kan isaan jiran jechuudha. Oromiyaan kophaatti lola irra jirti. Impaayerri Itoophiyaa immoo Oromiyaa irratti lola kan biraa gaggeessaa jirti jechuudha. Haala kana keessatti filannootti hirmaachuu miti haala itti namni magaalaa deemee bobba'ee deebi'ee manatti galuu haalli jiru hin jiru. Garuu filannoo kana nuti seeraanis dirqamne dhaabadhas wanta taaneef nuti filannoon sirriidhaa sirrii miti haaloti gaaffiitti yaadoti garaagaraa jiru sanuma dandamanneeti filannoo kana keessatti yeroo hirmaannu galma keenya isa dhumaa miti filannoo irratti hirmaachuun galmi keenya inni dhumaa galmi abaa'oo inni dhumaa isuma gaafa dhaabi kun bu'uureffame mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuufidha jechuudha. Mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneeffachuudhaa fi waadaa isaa haaromseetitti dhaabi kun gara filannoo kanaatti galee jira jechuudha. Ijoomti aangoo keenya mirga hiree uummata Oromoo mirkaneessuudha jechuudha. Hawwiin keenya inni guddaa fi galmi keenya kana. Hayyee jaaldabaltu hawwiin kee maali? Hawwiin koo carraa amma arganni jechi addi bilisummaa Oromoo gara marsaa filannoo xaanu kanaatiin darbee mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo akka murteessuufii fi kanumadha. Naannoo keessanitti hawaasni miira akkamiidhaan isin simataa jira yeroo amma waa'ee dhimma filannoo kanaan wal qabsiisee sochii taasisaa jirtanitti miirri hawaasa keessa jiru maal fakkaata? Hawaasa biratti addi bilisummaa Oromoo gaaffii kamiyyuu hin qabu, kabaja guddaa fi jaalala hin qaba. Hawaasni kamiyyuu hawaasni Oromoo ta'e kamiyyuu adda bilisummaa Oromoo kan hin jaalanne kan hin simanne hin jiru. Hawaasa biratti kabajas simannaas hin qaba. Garuu yeroo deemnu warra kaabinoota mootummaa ta'anii fi garatti hawaasa faana wal arginu dhabne. Malee mirri hawaasaa baay'ee kan namatti toludha. Simannaan isaanii namatti tola. Kanadha. Osoo filannoo kana kaatee injifatteeti maal faa sirreessuu barbaadda gara fuulduraatti? Hawwiin kee maal faa otuu sirreessite tun kana sirreesse kan jettu maal faatu jira akka dubartiitti? Otoon filannoo kana injifadheeti mirga uummata Oromoos haa ta'u mirga dubartootaas walqixaan kabachiisuu nan barbaada. Yoon filannoo kana injifadhee akkasitti tarkaanfachiisuu nan barbaada. Hayyee carraa gaariin siif hawwaa. Jaalkeeriyaa osoo filannoo kana injifatte akka dhuunfaa keettis ta'e akka adda bilisummaa Oromoottis ta'e akka biyyaattis maal faa osoo sirreessite hawwii keeti? Guddaa galatoomii jaaleebbise akka adda bilisummaa Oromoottis akka dubartiittis akka uummata Oromoottis akkuma nama Oromoo tokkotti
duudhaalee ijoo gurguddaa qabna nuti adda bilisummaa Oromoo keenya keessatti akka manifeestoo keenya keessa keenyatti bilisummaa fi hiree murteeffannaa mirkaneessuu ni barbaada. Walqixxummaa fi haqummaa, dimokiraasii fi mirga hiree murteeffannaa kan jedhu nagaa wajjin jiraachuu kan jedhu mirkaneessina. Mirga namummaa fi ulfina kabaja laannaa, amanamummaa fi itti gaafatamummaan hin jiraata biyya kana keessatti. Garaagarummaa fi tokkummaan hin kabajamaa jechuudha. Hawaasummaa dabalateetti jechuudha nuti akka adda bilisummaa Oromootti manifeestoo keenya keessatti namarraa dhala namaaf kabaja kennuu irraa kaaseetti haga uumamaa haga dacheetii fi uumama dachee irra jiraatan dhala namaa qofa osoo hin taane bineensota illee biqiltoota illee muka illee waan lafa kanarra jiru hundumaa waan dachee kanarra jiru hundumaatii fi hunduu akka jireenya isaaf tolutti bishaaniif illee mukaaf illee adda bilisummaa Oromoo dhaaba uummata Oromooti. Dhaaba sirna gadaa of keessatti qabudha. Sirnoota kana hundumaadha. Akka dubartiitti immoo manifeestoo keenya keessa hin jira. Sirna siinqee ammayyeessuudhaa fi sirni kun qoratamee akka hojiirra ooluu fi kanaan illee akka bulchiisa tokkotti akka itti fayyadamnudha kan nuyi barbaannu. Kuni baay'ee yaada na bitudha jechuudha. Manifeestoo kanuma adda bilisummaa Oromooti kan hojiirra oolchu akka dubartiitti immoo adda bilisummaa Oromoo addatti iyyuu waa'ee sirna siinqee kanaa ilaalcha addaatti kenneeti asirra kaa'ee jira jechuudha. Sanarra hojiirra oolchuudha kan inni barbaadu. Ayyee galatooma. Isin erga gara damee dhimma dubartootaaf daa'imman adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda keessan baachaa erga jiraattaniiti yeroo garaagaraatti sarbamni mirga namoomaa keessumatti iyyuu dubartootaaf daa'imman irratti dubartoonni yeroo isaan ajjeefaman yeroo isaan haqi isaanii hin mul'anne keessattuu waggoota 7-8 kana Oromiyaa keessatti baay'ee hammaataa ture. Akkasumas gudeeddiin dubartoota irratti daa'ima irratti raawwataa ture. Ejjennoo isin qabattanii deemtan dhimma kanarratti yaada keessan osoo naaf kaastanii jaalkeerii asirraan eegala. Jaalebbisee dhugaa dubbachuudhaaf taanaani dubartiin akka namaatti miti Oromiyaa keessatti illee kan ilaalamaati jirtu. Waggaa 7 kana keessatti immoo yeroo pirootestii sanarraatii kaasee daa'imni ishee ajjeefamee reeffa irra taa'e jedhanii haadha reeffa irra teessisuun jira. Daa'ima ajjeesanii haati akka reeffa hin fudhanne waamanii reeffa kana bira taa'e jechuu jira. Addabaabaayitti yaadanna wanta irraanfannu miti. Amaanueeliin addabaabaayitti baasanii Dambidoollooti yeroo ajjeesanii haadha achi baasanii haadha biratti baasaniiti uummatatti yaasanii haadha illee fuuldura sanatti baasaniiti kan isaanii ajjeesan yookaan kan isaan rashanan jechuudha. Dubartiin daa'imni xixiqqoo hawwanni umriitiin gurguddoo ta'anii biyya kana keessatti sarbama mirgaa guddaatu irra gahaatii jira. Nameenyummaa akka namaatti lakkaa'amaatii hin jiranii guyyuun gudeedamuu ajjeefamuu qaama seeraatiin raayyaa ittisa biyyaati jedhee qaama waamuuni daa'imni siifan jedhamtu gudeedamtee ajjeefamtee sanarratti fannifamtee jechuudha. Namichi hin qabamne haatiif abbaan illee hin beeku miidiyaa wayii intarviiyuu gochuudhaaf yaalii godhee ture. Namnis akka nama dhuunfaattis waa'ee mirga namooti miti mootummaa dhaabbate miti mootummaa maatii mucaa kanaa dubbisuudhaaf yaalii godhaniiti turanii. Beeku garuu dubbachuutti sodaatan dorsiisarra ga'een jechuudha. Sadarkaa kanarra jira namni nama mucaasaa gudeedee ajjeesee kee fannisee abaluudha jedhee himuudhaaf sodaachisa ammamiif doorsisa ammamii warra gaame kan jedhamu kana namni dhala namaa ta'e kamiyyuu hubachuun irratti hin cimu. Dabalee biyya kana keessatti yoo dhageessa yeroo baay'ee dubartii yoo gudeedamte rakkina maalii qaba? Kan keenya waraanni kan keenya qawweedhaa fi saanjaatiin kan inni daffarame jedhamee ture maariffaan jechicha maariffaan jedhame waan ta'eef maariffaan hin jedha. Waraanuu yookiin ajjeesuu yookiin du'uu fi gaafa waraana dhaqu dubartiin garuu akka dubartummaatti gudeedamuun ishee ajjeefamuun ishee fi mirgi ishee maaliif dubartiin kana taate jedhamee dubbatamuun kun wannuma noormaalii wannuma ta'uu qabu wanna ta'eef waan agas nama ajaa'ibu miti jedhameetitti
qaamni biyya bulchuu fi warreen hooggansa isaanii isaan jala jiranii sadarkaa paarlaamaatti dubbatanii warri paarlaamaa keessa jiranii fi harka walitti rukutanii kun dhugumadha jedhanii galanii jechuudha. Garuu kan nama yaaddessu haga eenyu gudeedamutti haga eenyu ajjeefamutti seerri biyya kana akkasitti kan inni itti fufunni jedhu hedduu nama yaaddessa. Qaama mootummaa keessaa ta'uu qaba namni gudeedamuu qabu namni ajjeefamuu namni fannifamuu qabu yoom akka seerri biyya kanaaf hojii yoom akka seerri biyya kanaa seerarra oolu wanna beeknu hin qabnu garuu mirgi sarbamni mirga dhala namaa akka sabaatti jira kan dubartootaaf kan daa'immanii garuu irra hedduudha dhugaadha baay'ee waan nama qaanessuuf baay'ee waan nama gaddisiisudha jaalladhis. Ayyee jaal dabaltu asirratti yaadi kee maalidha? Asirratti sirriidha eenyuyyuu kan beekudha biyya kana keessatti dubartiinis daa'imman umuriidhaan xiqqaa ta'anii yeroo guddeeddiin irratti raawwatu yeroo baay'ee miidiyaadhaanis dhagahamaa ture garuu murtii naqaatti kenname tokkollee hin jiru. Gara qaama seeraa soo deemanii murtii naqaa hin jiru murtii naqaa kennamaa hin jiru achitti. Kanarratti qaamni seeraa sun murtii haqa qabeessa kennuufii qaba. Warra daa'imman warri jalaa miidhames daa'imni miidhamtes murtii haqaa argachuu qabdiin jedhan asirratti. Ayyee mee yeroo garaagaraatti erga addi bilisummaa Oromoo filannoo kanatti hirmaachuu jalqabe kaasee gumgummiin garaagaraa marsaalee hawaasaa irraa hin mul'ata. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoodhaa miseensota paartii kan biraa fideetu filannoo irratti faa hirmaachisaa faa jira kaafaa ofaa keessaa wanti jedhamu faa kun hin ka'a. Mee isin akka nama qaamaan yeroo ammaa filannoo sana keessatti dorgomaa jirtan irratti wanti jiru dhugaan jiru mee maal fakkaata? Maal quba qabda? Addi bilisummaa Oromoo miseensa kaafaa irraa yookiin dhaaba biraarraa fidee gara filannootti hirmaachifate hin qabu. Miseensuma ofiisaa qabuuni deeggartoota ofiisaa qabuuni kanuma kanaan dura jaallattootuma isaatiin gara filannootti dhiyaachaa jira malee dhaaba biraarraa yookiin paartii biraarraa fidatee gara filannootti kan seensifate hin qabu. Ani hamman beekutti hin beeku. Mee jaalkeeriyaa atummoo maal jetta? Ayyee jaaleebbise mammaaksa tokkotu jira Oromoon maal jedha gaafa mammaaku lukkuu yookaan hindaaqqootu jedhe jedhu mammaaksa kanaaf. Yoon nyaadhee fixuu dadhabu nyaadhee hin fixu ta'e haadhee fi hin fixu jettee jedhu lukkuuni. Namooti bakkee ta'anii yaada akkasii kennan waan hundumaa waan beekan itti fakkaata waan addunyaa kanarra jiru hundumaa akkasittidha kan isaan beekan. Anillee egaa guddisa adda bilisummaa Oromooti namarraa yookiin nama qeenxeerraati waa dubbachuu hin barbaadu garuu kan addina gaafatte immoo nan deebisa jechuudha nuti naamusa keenyaaf seera keenya miti adda bilisummaa Oromoo keessatti namoota xixiqqoo irraati haasa'uuni nuti hojii irraati dhaabbata irraati nuun haasofnu akka ittiin kan inni guddanne hojiin keenya kanadha. Garuu miseensa kaafaa fi miseensota garaagaraadha kan abaawwan filannoo irratti hirmaachisee kan jedhamu nuti miseensota keenya iyyuu hunda hin kaadhimne hunda yeroo hin jedhu kan haalli hojii fi haalli nageenyaa iddoo garaagaraa iddoo mijatuuf namoota mijatuufidha kan nuuni hirmaachisne kan hirmaanne jechuudha. Sanis immoo ta'e godinaalee Oromiyaa guutuu keessatti aanaa fi ganda hundumaa keessattitu haalli nagaa ta'e filannoon jiraateeti kana caalaa waan baay'ee argu turan. Abaawoon dhaaba guddaadha. Qaamota akkas jedhan egaa waa'een abaawoo harkaa badeera tarii waa'ee uummata Oromoos lakkoofsa harkaa badeera ta'uu danda'a malee kan garaaf bule malee uummati Oromoo miliyoonii meeqa lakkoofsi uummataa gaangodhamne wanna ta'eef amma lakkoofsarraa dubbachuun xiqqoo rakkoodha. Uummati Oromoo jiru kan garaaf buleerraan kan hafe hundi abaawoodha. Abaawoo daroon siin jedhu deggara abaawoodha yaada abaawoon deggara kun hundumti. Qaamni kana jedhan kun uummata Oromoo kana hundumaa lakkoofsaaf maqaa isaaniitiin beeku hin beekan. Beekuunis immoo irraan eegamu garuu namni waan beekne nama waan hundumaa waan beekutti fakkaatan ni jedhamu kanaafidha. Dabalee addi bilisummaa Oromoo namoota ta'e gammachiisuudhaaf namoota ani iskoolaariidha ani akkasidha ammaaloodha jedhan gammachiisuuf yookiin gaddisiisuuf miti kan inni qabsaa'u. Uummata Oromoo bilisoomsuuf mirga hiree uummata Oromoo murteessuuf hiree murteeffannaa uummata Oromoo dhugoomsuuf
haga bilisummaatti. Nuun Oromiyaan biyya jechaa jirra. Isaan immoo lakka Oromiyaan manaa ani abaluun hin beeku, abaluun akkamittiin kaadhimamaa jechaa jiru. Namni kan inni beekuu danda'u nama mana isaa keessaa fi nama ollaa isaa jiru. Amma immoo ollaa isaa iyyuu hin beeku bara kana keessa immoo namni jechuudha. Nuti waa'ee biyyaa jennee nuun haasa'aa jiru. Kaan immoo warra dheebuu naangoo hongee isaaniitti ta'e isaan ajjeesutu jira baay'een isaanii. Jarreen kun maalinni waa'ee adda bilisummaa Oromoos ta'e waa'ee uummata Oromoo nuti beekaa jedhu. Nurraan kan hafe namni kan biraa maaliif dubbataa jedhu. Namni qaamni kan biraatitti ana baa'oodhas jedheedha. Qaamni kan biraa miseensan dabballeedha. An bakka bu'aadha jedhee maaliif dubbataa jedhu. Kanaan dura abaa'oon hin jiru. Abaa'oon akkas seera diigameera. Nama lama nama sadiidha jechaa turan. Lakkii kaayyoon abaa'oo isa kanaa jechaa turan. Gaafa amma abaa'oon miseensa isaatiin kaadhimamtoota isaatiin maanifeestoo isaatiin ejjennoo isaa qabatee gadi bu'u lakkii miseensa abaa'oo miteedha. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo abaluun ganda kanaa dhufuu qaba, abaluun achi dhufuu qaba hin jedhu. Kanaaf warri sun kan isaan baachuu dadhabanii garaa fuulanii keessaa ba'an jechuudha. Sunis maaliif addi bilisummaa Oromoo namni tokko kaayyoo sanatti nama na ta'eennaan barnoota miseensummaa barate kaayyoo sanaaf itti amanamummaa galee waadaa seenee dirqama irra jiru hojjetee jennaan miseensa kaafaa'oodha. Miseensa baluudha miti. Kun iyyuu moo'ichadha nuuf immoo jechuudha. Kanaafiyyuu ololli akkasii oofuun waanuma eegamudha jennee yaadna. Maaliif hojiirra jirra? Gaafa hojjennu ololli oofama. Namooti yaada akkasii gadi bubbu'aa qaban akkuma silatiin jedhee warra nyaatanii fixuuf dadhabanii maaliif haadheen fixu jedhanii yaadanidha. Kun immoo gawaan akka ittiin dhumu miti. Amma uummata Oromoo jirutti waa'een adda bilisummaa Oromoo waan harka nama dhuunfaatti galee warra dheebuu naangoo isaan ajjeesuuf jedhuu fi bishaanii finjaala tokko lafa binnee laannuuf hin qabnu jechuudha. Akkasii caalleebbisa. Hayyee mee garaagarummaan OPDOdhaa fi PP gidduu jiru maali jettu jaal dabaltu mee sirraan eegala. Warruma kaleessa OPDO turetu PP ta'ee isaanumatu wanti jedhe waan ta'eef garaagarummaa baay'ees hin qaban. Garuu OPDO'n miidhaa uummata Oromoo irratti akkuma isaan kaleessatti fufsiisan irraa fuudhanii isaan kunis itti fufsiisan. Isaan sun iyyuu wayyaaf ta'uu didi warra PP ammaa irrammoo. Warri PP ammaa ofuma isaanii qindeessatanii ofuma ajjeesanii ofuma bakka wanta hundumaa ofii xumuru waan ta'eef isaan irra hin caaluu nammaatu jedhee yaada. Jaalkeeriyaa asirratti gaaffii kanumaan ati yaadi kee maalidha? Garaagarummaan OPDOdhaa fi PP maqaadha tokko inni isaan jijjiirratan jechuudha. Garuu yeroo gocha isaanii ilaallu immoo TV'n beektaa miti jaalleebbise TV kan jedhanii kan dhibee sombaa nama qabsiisu. TV'n suni dhukkubii TV suni kan qoricha baratee fi kan qoricha hin baranne kan jedhamtu jira. TV'n kuni jalqaba irratti gaafa namni dhibameeti jedhu dawaa namaa kennu jechuudha. Dawaa yeroo dheeraaf fudhatamtu jira. Yoo gidduutti dhiisanii TV'n sun salphaatti hin fayyu. Inni lammaffaa inni marsaa lammaffaa jechuudha. Inni isa qoricha baratedha jechuudha. Qoricha sana yeroo itti fufuu dhiistee addaan kuttu TV hamaa ta'a jechuudha. OPDO jechuun TVdha. PP jechuun immoo TV isa qoricha barate jechuudha. OPDO'n gaafa jirtu ergamaati turte, wayyaanee jala ergamaa turte. Qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo fi qabsoo uummata Oromoo godheeni lakki ergamaati jirta, ati bitamaati jirta, ergamtuudha ati ergamuun siif hin malle abbaa biyyaati jedhamee qabsoo godhameen TPLF jalaati baatee as geesse jechuudha PP'n irraa. Gaafa irra as geessu immoo amallee ergamummaa hin gadhiisne har'arree waan jala ergaman barbaadaa jiru jechuudha. Ofitti amanamummaan hin jiru. Kunoo bara wayyaanee Finfinneen kan sabaaf sablammootaati jedhameen beeku seera biyya kanaa irrattis baruma sana seerri sun kan inni wixiname natti fakkaata. Finfinneen handhuura Oromiyaati kan isheen turte jechuudha. Bara sana bara 1997 akka lakkoofsa Habashaatti yeroo
filannoon godhamee qinijjite yookaan qindoominni Finfinnee irratti namni jedhu warruma sanatuuti Finfinnee gara kanatti fide jechuudha Adaamaati. Namooti garaagaraa irratti hidhamanii miseensota keenya garaagaraa irratti ajjeefamanii irratti gidiramanii turan jechuudha. Booda akka kanatti jechuudha. Bara wayyaanee Minilik nurratti faarfamee Haile Sillaaseen nurratti faarfamee harka muramuun sirriidha jedhameetuti kiiloo 4 galma masaraa mootummaa keessatti milleensi doolaarii nutti ba'ee sun nurratti hin godhamne jechuudha bara wayyaanee bara OPDO'n ergamtuu turte jechuudha. Saniif hammeenya itti jala sana jalatti barte akkuma silasiin jedhe TV ishee qoricha barte taateetiti tiippiin ishee har'aa ergamummaan amalatti ta'ee akka kanatti jirti jechuudha. Bara wayyaanee miseensa adda bilisummaa Oromoo mucaa keetti bosona jira jedhamee haati ajjeefamtee abbaan ajjeefamee namni magaalaa irratti addabaabayii irratti bi'ee rashanamee hin beeku. Bara OPDO isa duraa jechuudha. Bara OPDO isa TV qoricha barate immoo kunoo wanta ta'aa jiru argaa jirra. Kaaninis immoo arguudhaaf deemna jechuudha. Ayyee qabsoo adda bilisummaa Oromoo fi uummati Oromoo geggeessuuni bara 2018 adda bilisummaa Oromoos biyya ambaarraatii gara Oromiyaa keessaatti deebi'eera. Haa ta'u malee achirratti qeerroo 5,000 oltu irratti wareegamee kaan immoo kan lakkoofsi isaanii hin beekamne uummati Oromoo gatiitti kaffalaniitu adda bilisummaa Oromoo akka inni bara biyyaatti galu godhame. Haa ta'u malee yeroo garaagaraatti sirni PPdhaa gadi ba'anii kan jedhanii abaa'oo kan biyyatti galchee kunoo nudhaa jijjiirama kana kan fidee nudhaa jedhu. Wanti kun akkami waliin dhiituu akkamitti ilaalta? Jaalebbise egaa Oromoon afoola hedduu qaba gara sanatti nageessanaan xiqqoo sangaanii bara qotee hedataa jedha Oromoon. Isaan baruma dhaga'anii kaasaniiti kan isaan kanatu kana ta'e jedhani jechuudha. Hundeen kun eessaa dhufe kun aasaa TP yookaan TV qoricha barattee qofa miti jechuudha. Maqaa isaanii akka kana jedhee waama. Aasaa jaraa qofa miti. Qaamoti tokko tokkos qeerroon kan keenya qeerroo nuti ijaaree qeerroo nuti akkas godhee jedhu. Nuti qeerroo bilisummaa Oromoo turre atis akkuma kana jaaleebbise nuti qaamota nuti qeerroo nuti ijaaree nuti akka kana godhe jedhanii hin jennu jira. Nuti adda bilisummaa Oromoo beenna maaddee keenya beenna jechuudha. Nama nurra jiru beenna jechuudha. Kana keessatti nutu hooggansa gashee hooggansatu gale malee adda bilisummaa Oromoo gaafa hooggansa isaa biyya keessa hin jirres akkuma silasiin jedhe gaafa waajjira hin qabaannes gaafa sana gaafa waajjira hin qabaannes waajjira tokkoon tokko uummata Oromoo isa garaatiif hin bulle onnee isaa keessatti waajjira qaba ture. Isaan isa bara dhaga'anii haasa'u sangaan isa bara qotee hedatan inni siin jedhe isa kanaafidha jechuudha. Nuti miseensa adda bilisummaa Oromoo turre qeerroo qabsoo bilisummaa Oromoo turre uummati Oromoo qabsoo kana filiinseetiti qabsoo sanaan iyyuu OPDO bilisa baase jechuudha. Gaafa kalleessa OPDO'n sirrii kun sirriidha jettu nuun sirni kun sirrii miti jennee mormaa turre. Gaafa sana eenyudha kan sirni kun sirriidha jechaa ture. Jarum siigalee har'a garuu bilisummaa gonfataniititi nutu si hin gashee nutu akkanas hin godhe. Waa'ee seera addunyaa hin beekan jarri kun. Waa'ee sirna siyaasa seerri addunyaan itti jiru hin beekan. Tole isaantu kottaa hidhee gale nu yoo dinne irra ta'uu hin dandeenyu. Hooggansi miseensumti akka jirutti biyya keessa taa'ee uummata Oromoo guutummaan isaa sagaraaf bule malee hundumtiyyuu deeggaraa miseensa adda bilisummaa Oromootiin jedhee. Tokkoon tokko onnee namaa sammuu namaa keessaa adda bilisummaa Oromoo kan inni waajjira qabu ture har'allee kan inni waajjira qabu. Saniif inni nuun konfiidansiitiin waajjira tokko banaatiin inni nuun filannootti hirmaataa jirru inni nuun warra gargaarsaa fi wantoota garaagaraa qaban faana inni nuun dorgomaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu jarri isa gaafa dhaga'aniiti. Yoom inni isaan dhaga'an OPDO jalaa gaafa ba'anii pirootestii bara sana godhame waggaa 7 dura godhame gaafa wayyaanee qeerroon dhagaatii fi qalamaaf daftara baanneetitti taankii dura dhaabbataa turre sana gaafa sana reefuu inni isaan dammaqan jechuudha. Ahaa wanni kun akkasii jedha inni isaan dammaqan reefuudha gaafa sana.
Gaafuma sana sadammaqanii jedhan dubbichi dhaga'aniiti nutu qabsaa'ee gashee dhaaba kana jedhu. Mataan miilla noogu. Hayyee Miillis mataa galatoomte. noogu. Hayyee jaal dabaltu waan itti dabaltu jiraa gaaffii kanarratti. Keeriyaan akka bareedaatti ibsiteetti. Isaan sirriidha. Nutu gashee qabsoo keenyaan ministeerri keenya akka jedheen xaqilaa ministeeriitu gara biyyaatti isaan fidee isaantu gashee jedhu. Garuu akkasumatti dubbii wareegama qeerroo meeqaatiin isaan gara biyyaatti galuu danda'an. Qeerroo kana immoo kan akka isaan falmataniif barsiiseyyuu eenyummaa isaanii akka of baran kan taasise adda bilisummaa Oromooti. Falmii yookiin immoo wareegama qeerroo meeqaatiin gara biyyaatti deebi'ee galee isaan immoo kan keenyadha nutu isin gashee jedhanii gara ofii isaaniitti fudhachuun isaaniiti akkas jechaa jiru isaan. Hayyee ammas addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoodhaaf maal godhee jedhu yeroo garaagaraa irratti marsaalee hawaasaa irratti wanti ka'u. Mee wanni ati beektu jira addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoodhaaf wanta inni godhe? Bu'aa inni buuse. Bu'aa baay'ee buuse. Addi bilisummaa Oromoo bu'aa hanga kanan jedhamne uummata Oromootiif buuse. Keessaa eenyummaa isaanii ani Oromoodha ofiin jechuudhaa fi namni tokko ani Oromoodha akka ofiin jedhuuf kan of barsiise jalqaba adda bilisummaa Oromooti. Qubee amma ittiin baratan kana qubee afaan Oromoo kana akka ittiin barannuuf kan nuuf taasise gumaacha adda bilisummaa Oromootiin malee eenyuyyuu kan tola nuuf kenne miti. Addi bilisummaa Oromoo eenyummaa keenya akka barruuf namni kamuu ani Oromoodha jedhee Oppiidiyoo dhumti har'aa afaan Oromoo dubbattee afaan Oromoodhaan barreessitu kanallee akka ishiin Oromiffa bartu kan ani Oromoodha ofiin jettu kana kan taasise adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf immoo bu'aa hin buusne adda bilisummaa Oromoo jechuun kun dhugaa jiru haaluu ta'a jedhee yaada. Hayyee jaalkeerii asirratti gaaffii kanarratti ati immoo ilaalchi ati qabdu maali yookaan deebiin kee maali? Bilisummaa Oromoo maal godhe kan jedhaniif namni waanuma arguu barbaade argaa. Saniif warri maal godhe warri jedhan jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo waan inni godhe irraatu hin taane waan inni hin goone irraa iyyuu dubbanneeti irra gaariidha ture jechuudha. Garuu gaaffiin kee maal godheedha jedhamee gaafatama waan jetteef gaaffii kee keetti maanneen sii deebisa. Addi bilisummaa Oromoo wanti inni godhe utuu addi bilisummaa hamti Oromoo wanni jedhamu hin jiraanneeti haalumti teessuma biyya kana yeroo jedhu Oromiyaadha. Wantooti hedduu naannoleen garaagaraa irraa ejjitanii maappiin akkuma argitanii keessa ol galee kaan keessa gadi ba'eeti jira. Sanumayyuu daangaa Oromiyaa kun daangaa Oromiyaati jedhee akka biyyaatti jechuudha. Nuti biyya impaayera kana keessatti kan daangaa kana daangessee ati biyya qabda ati Oromoodha. Biyyi kee Oromiyaadha. Afaan kee immoo afaan Oromoodha jedhee kan uummata kana barsiise adda bilisummaa Oromoodha. Addi bilisummaa Oromoo qofaaf otoo hin taane sabootaaf sablammoota cunqurfamuu garaagaraatiif illee wanna hedduu godheera yoo dhugaa hin dubbanne jedhe jechuudha. Innis maali? Qabsoo bilisummaa Oromoo arganii dhaabbileen baay'ee kan bilisummaatiif falmanii kan Sidaamaa kan Somaalee dabalatee kan saboota garaagaraa dhaabbileen garaagaraa illee adeemsa istiraakcharii ittiin abaa'uun deemu fudhachuudhaanii uummata isaaniitiif dhaabbachuu ofirrallee darbee jechuudha. Akka Oromootti immoo ani Oromoodha jennee afaan kanaan amma teenye addi bilisummaa Oromoo maal godhe Oromoon maalidha isa jedhamu teenyee maarra kana haasa'uudha. Kun hojii adda bilisummaa Oromooti baay'ee. Isa ittiin gaafficha burjaajessuuf yookiin immoo beekumtii namooti xixiqqoo beekumtii namarraa argachuu barbaadanii hojii dhaabaa yookiin immoo hojii jaarmaa adda bilisummaa Oromoo afaan Oromoo afaanidha jedhee barsiise. Hangaafan qubee afaan Oromoo mana barnootaatti baradhe warra yuunivarsiitii yookaan kolleejjii qirraatii baratanii eebbifaman warra giraajuweet godhan miti afaan Oromoo kan na barsiisan. Warri baratanii eebbifaman afaan Oromoon beekan turan. Eenyu kan afaan Oromoo nu barsiisan? Warra abaawoon dhufee yeroo chaaltaraa sana dhufee barnoota barsiisee qubee afaan Oromoo barsiise jaratu kun qubee afaan Oromooti jedhee seenaa keenya eenyummaa keenya nu barsiise jechuudha. Abaawoon kaayyoo uummataa utuu hin sharafin utuu kaayyoo uummataa hin jijjiirin uummataan
yeroo rakkinaas, yeroo bal'inaas, yeroo hoggansi biyya keessa jirus, yeroo hoggansi biyya keessa hin jirres uummata isaa ijaaruudhaan waa'ee qabsoo isaa irratti, waa'ee mirga hiree murteeffannaa isaa irratti galmi isaa maal akka ta'uu qabu, kaayyoon isaa bilisummaa akka ta'uu qabu, hiree murteeffannaa gaafachuun akka seera biyya kana irratti taa'e yakka jedhamee isa taa'u osoo hin taane mirga uumamaatti jedhamu. Seeruma biyya kanaa irratti illee seera konstituushinii biyya kanaa fudhatte illee seerota kana keessatti diraafti ba'an kana keessatti seera barnootaa duraanii nun ittiin baranne fudhadhuuti. Seerri barnootaa sun imaammati barnootaa sun imaammata ABO'ti. ABO'n immoo yeroo sanatti dhiibameetii ba'e malee ministeera barnootaa ta'uutiin hoggansa keenyadha kan yeroo sana biyya kanarra ture jechuudha. Gaaffiin itti aanutti kan hin yaadee jiru waa'ee dhimma waa'ee barnootaa wal qabatudha. Mee waa'ee barnootaatti wal qabatee Oromiyaa keessatti yeroo garaagaraatti gabaasaaleen dhiyeessaa ba'anii manneen barnootaa akka sababa nageenyaatiif cufamanii wantoonni garaagaraan ka'aa turaniiru. Isa kana mee akka rakkoo uummataa argee rakkoo uummataadhaaf furmaata barbaadutti yaadni kee maalidha? Waa'een barnootaa baay'ee yaaddeessaadha. Impaayera kana keessatti seeruma tokkoon bulla wanna ta'eef biyya kana keessa manni barnootaa Oromiyaa keessa guutummaatti jechuu baattee manni barnootaa irra hedduun cufamanii mooraa waraanaa kaampii waraanaa ta'aniiti jiru jechuudha. Kaan immoo kan cufamanii jiran haala nageenyaatiin namni dhaqee barataa hin jiru jechuudha. Kaan immoo sillumti manni barnootaa sanaa teessumallee hin qabu manni barnootaa hedduun. Ani hojii hawaasummaa irra hojjedha, sooshaal workarii nan hojjedha, hojiin baay'een Oromiyaa fi naannolee hedduu keessa kan na deemsisu. Ammallee dhagaarra taa'anii, falaxaarra taa'anii kan baratantu jiru jechuudha manneen barnootaa hedduun Oromiyaa keessaati. Jarri kun ijoolleen daa'imman kun daa'imman kitaaba hin arganne karaa hedduu miillaan deemanii dhufanii teessumallee hin qabanii kitaaba barnootaa hin qabanii garuu gaafa qormaataaf dhiyaatanii kanneen barnootaan meeshaan hundumtuu isaanii guutee kitaaba kan soofti koppiitiin isaanii kennamu haalota garaagaraatiin wantooti isaan mijate faanadha kan isaan dorgomanii. Biyya kana keessa impaayera Itoophiyaa jedhamtu kana keessa ministeera barnootaatu hin taane ministeera qormaataati kan jiru. Amma dubbiin achitti kan wal gate. Maalinni akka itti ijoolleen barattu akka itti namni tokko baratee kutaa 10 yookaan kutaa 12 yookaan immoo kutaa 8 kutaa 6 illee qormaatii hin jira qormaatii kan naannoo akka isaan itti dhufanii iddoo sana gahan utuu hin taane gaafa isaan dhufanii qormaataaf dhiyaatan kan inni eeggatu jechuudha ministeerri qormaataa kun. Sana dura maaliin baratanii quba hin qabu jechuudha. Barsiisaan akka biyya kana keessatti salphate bara seenaan barsiisaa kanaan jijjiirama jettee yaaddu. Mooraalee ittiin barataa barsiisu barsiisaan kunoo qallaba laachaa fi jirra jedhu hiriira dhaabbateeti biddeenii fi ittoo bishaan wayii barsiisaatiif itti naqanii barsiisaas qallabaa jirra barattootas qallabaa jirranii mana barnootaa muraasa saampiliidhaaf agarsiifatu. Ministeerri barnootaa kun ministeerri qormaataa kun ministeera barnootaatti hagan jijjiiramnetti impaayera kana keessattis ta'e Oromiyaan silayyuu barnoota ture wanni jiru barnootaan ajjeesaatti jiru. Amma dhibbantaa meeqa kan iddii ministeerri qormaataa kun dhufeeti kan Oromiyaa keessaati darbe yoo jettee ilaalte baay'ee nama gaddisiisa. Manni barnootaa tokko barataa isaa qabxii olaanaa yeroo kan galmeessisa jedhamu tokko dabarsee hin beeku jechuudha. Mannooti barnootaa hedduun Oromiyaa keessatti sirni barnoota kufa akka amma dhufe kana takkaa seenaa keessatti hin jiru. Wanni nuun qabnu jennu turre barnoota baay'ee akka Oromiyaatti jechuudha. Biyya keenyaaf nuun barnoota nama baratee dhaloota barateedha kan mirga isaa gaafatu jenneeti nuun kan akka dhaabaatti illee mannu barnoota irratti ilaalcha guddaa ilaalcha keessa deebii hin qabne adda bilisummaa Oromoo kan inni laatu. Uummati Oromoo maal gochuu qaba? Rakkoon kun rakkoo guutummaa Oromiyaa keessatti mul'ataa jirudha. Kanneenidhaa fi haalli mijatee teekinooloojiidhaan deeggaramaniitu qormaata biyyaalessaas yeroo itti darbanii fi mana barumsaa dhuunfaattis gatii maallaqa guddaa kaffaluudhaan warri qaban barsiifataa jiru. Isa kana irratti uummanni Oromoodhaa maal gochuu qabaa jetta? Uummati Oromoo gaariidha. Akkuma waliigalaatti amma gaaffilee uummata Oromoo maal gochuu qaba jedhamu irratti uummata Oromoo guyyaaf yeroo qaba malee waan godhanuu ittiin himan uummata Oromootti. Yoo teessee ilaalta jechuudha. Akkuma seenaa kanaan duratti
uummata Oromoo illee waan gorsitu miti. Karaa qajeelchitaaf malee amma yeroo qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoo godhamaa turetti kara kanaan fuullaa kara kanaan deemama kan jedhamu qajeelfamatu itti kennama malee wanna godhu sirriitti beeka uummata Oromoo. Garuu yeroon isaa fi guyyaan isaa yoomi haalli isaa akkamitti jedhamutu hin beekamu. Ta'eessituu jiru an akka nama miseensa adda bilisummaa Oromoo tokkotti uummati no jechuu qaba. Kana Galatoomii. jechuudhaaf rakkoon jiraachuu danda'a garuu no jechuu qaba. Hingaa haa dhaabbatu jechuu danda'u qaba uummata. Asirratti yaadni kee maalidha? Maal jetta waa'ee dhimma barnootaa wal qabatee Oromiyaa keessatti rakkoolee mudataa jiran? Akkuma beekamu sirni barnoota Oromiyaa keessatti kufee jira yeroo ammaa kana. Maatiin barattootaa illee hanga maatii ijoollee isaanii barsiisuuf haamilee dhabanitti barattoonni illee mana barnootaa deemuudhaaf haamilee hin qaban akka duraa sun barachuudhaaf jechuudha. Maaliif sirnichi kufeera? Kilaasii tokko keessa saabjektii 10 baratoo ta'e barsiisaa 3 jira. Qulqullinni barnootaa hin jiru. Qulqullina qormaataa duwwaatu jira waan ta'eef kuni Oromiyaa keessatti sirni barnootaa akka kufu taasiseera. Qulqullina barnootaan eeganii qulqullinni qormaataa hin eegama. Yeroo qulqullina qormaataa qofa eegan immoo barattoonni parsantii olaanaan hin kufu jechuudha. Kuni jechuun sirnichi barattoota Oromoo sun kuffisee darbeera jechuudha bira. Akkasitti nu badhaani kanarraati. Mee gama fayyaatiin rakkooleen gama fayyaatiin ka'anii yeroo baroota darban kana keessatti ogeessonni fayyaa gaaffilee kaasaa turan dhimma miindaadhaan wal qabatees mee hawaasni immoo tajaajila fayyaa sirnaan argataa jira isa kanarratti yaada kennuuf laadhu akkasumas immoo gaaffima kanarratti jaalkeeriyaanis itti fuftee deebinuu laatte ati itti fufi jaal dabaltu. Akkuma beekamu yeroo darbee hojjettoonni fayyaa dhimma miindaa irratti gaaffii kaasanii turan garuu deebiin argan. Aniyyuu fayyaa keessan hojjechaa jira akka kootti jechuudha achiin jira. Seektara ta'eef dabalee seektara ta'eef immoo innumtuu hin daballe achumattuu qoodanii jechuudha hundaaf hin daballe miindaan sun. Miindaan argame sunis immoo kan hojjettoota sun jiraachisu yookiin immoo hojii isaanii faana kan wal madaalu miti gonkumaayyuu jechuudha. Akkasumas uummattootaaf immoo yaala irratti xeenaa madiinii jedhanii inshuraansii fayyaa qopheessaniiru. Inshuraansii fayyaa suni kanfalanii baafachuunsaa baay'ee ulfaata. Uummata giddu galeessan giddu galeeffatuuni. Warri qabeenya qabu silaayyuu kan dhuunfaatti yaallama san barbaadu. Isumayyuu immoo abbaan kanfalanii waan dhukkuboota akka sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa qabaniif gaafa fudhatan immoo qorichi hin argamu. Yaaduma kanfalanii fudhatu malee inshuraansii fayyaa sun qorichi immoo hin dhoksata uummata jalaati. Kanaan uummanni dararamaa jira. Karaa fayyaatiinis qorichoonni hin argaman. Qorichootatu dhoksamaa jira. Kanatu jira karaa fayyaa irras. Jaalkeeriyaa itti fufi. Uummati keenya rakkoo guddaa keessa kan jiru dhibeen busaa fi dhibeen dardargoo garaagaraa uummatarra miidhaa geessisaatii jira. Kanaaf immoo adda bilisummaa Oromoo uwwisa fayyaa fi waliigalaa kan jedhu irratti inshuraansii fayyaa sanallee wal qabatee haalatti uummati yaalamuu danda'u namni maallaqa hin qabne akkamittiin akka yaalamuu danda'uu fi waan maallaqa hin qabneef lammii miti jedhamee akka hin duuneef furmaata garaagaraati kan inni qabu dhaabi keenya. Sana gaafa filatamu hojiirra oolchina jenneeti kan inni yaannu miindaa dabaluuf miindaa fooyyessuu kan jedhus wantooti garaagaraa hin jira. Dhumarratti akkuma beekamu nuti mallattoon keenya horooroo yookaan bokkuudha. Horooroo filadhaa jechuun barbaada. Kanneen dubbannee fi kanneen haala isaatiin nu danqeerraatiitu dubbatin hafne sagantaalee hedduudha kan inni hin qabnu kan dhaaba adda bilisummaa Oromootti. Waa'ee dhaaba adda bilisummaa Oromoo, waa'ee maal jijjiirama, waa'ee maaloodha kan jedhu si fuulduratti bal'inaan kan haasofnu ta'a. Nutis bu'aa adda bilisummaa Oromooti. Dhaloota itti guddisee dubartoota bakka itti buusee nuti dubartoota keessaa warra reefuu jalqaban miti. Karaa Piroofeesar Beekumsaa karaa lalisee roobaa galmuufaa darbani karaa jaallan jiran illee ka jaallan wareegaman irra darban illee wareega kaffalameen kan nuun bakka kana jirru dhaloota itti guddisee nuyi kun kanaan nu geera adda bilisummaa Oromoo mallattoon keenya horooroodha abbaa filadhaa injifannoon uummata Oromoo jechuun barbaada. Yeroo ammaa kanatti guutummaa biyya keessaa irratti iyyuu yakkoonni garaagaraa iyyuu dubartootaaf daa'immaniin alatti raawwatamaatii jira. Fakkeenyaadhaaf garee 120 jedhamee tibba kana miidiyaa hawaasaa to'atee jira dhimmi kuni.
yakkooti garaagaraa raawwatamee jira. Achi keessatti immoo namoota nagaaf namoota qulqulluutu itti gaaga'amaara. Isa kanarratti isin maal jettu? Yaadni isin qabdan maal? Jaallebbise gaaffii yeroo amma gaaffii bilbiltuudha gaaffii kaasee kuni. Waa'een garee kanaas ta'e waa'een garee kan biraa amma dubbichi deemee gaafa dhimma isaanii bira ga'u yookiin immoo qaama isaanii isaan dhukkubu bira gaafa ga'udha malee wanti kun kan dubbatame gaafa namni ajjeefamu gaafa namni reebamu gaafa namni akka sanatti akka boofaa ilmoon namaa reebamu namni tokko dhaqee qaama poolisiitti namni himatu jira jedhee hin yaadu yookiin immoo yeroo namni iyyuu poolisiin yeroo namni iyyuu miti milishaan namni mana isaa keessatti uffatee jennaan maali jedheeti kan mana sitti reebu jechuudha Oromiyaa keessa haalli jiru utuu hin dhaga'in dhabanii miti amma yeroo seer-dhabdummaan akkas biyya kana keessatti guddatu garuu maalidha ijaarsa kana ijaaraniititi ijaarsa kun gaafa harkaa ba'u ta'onnaa isaaniin ala gaafa ta'u dhimma garaagaraatiif itti fayyadamaa turanii sabboontotaa fi namoota jireenya mataa isaanii ooffatanii miseensota keenyallee dabalate irraan miidhaa gahaa turan jara kana fayyadamaniiti jarri kun hawaasa fakkaatanii miidhaa hedduudha kan isaan geessisaa turan jechuudha. Ammallee namooti kun ragaa viidiyooti wantoota garaagaraatiin iddii qabamanii saaxilamanii booddee bulchiisaa magaalaa Ambooti jechuudhaan as ba'anii kan miidiyaa irratti ibsa laatanii akka qaamota miidhamanii fi kompenseet jara gochuu malee namoota kana seeratti dhiyeessanii seer-dhabdummaa biyya kana keessa jiruuf neetwoorkii sanaa ciranii balleessuu miti. Namoota kana beenyaa kaffalanii akka jaarsummaatti gumaa kaffalanii namoota kana araarsuudha malee inteenshiniin haasaa isaanii seer-dhabdummaa seeratti dhiyeessanii wanni kun akka qorannee akka ittiin bira geenyeerra kan viidiyoon hin waraabamnee fi kan sooshaal miidiyaa irratti hin mul'anne immoo kana jedhanii wanna himanii tokko hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kan magaalaa Amboo keessaa qofatu saaxilamee ifa ba'e malee kun magaalota Oromiyaa gurguddaa hundumaa keessa hin jira. Kanas immoo kan godhu waa'ee sirnaati. Utuu sirnii fi seera qaba ta'eeti sirni biyyichi ittiin bulaa jiru sirna dimokiraasii ta'eeti. Utuu mootummaan uummataan filatame ta'eeti nama 5 nama 6 nama 20 nama 120 mitiiti. Namni miliyoonni illee seerri jira ta'ennaan waan tokko fiduu hin danda'u jechuudha. Ammas garuu wanti nama gaddisiisu balleessaa jara kanaa himuutu hin taane balleessaa jara kanaa haguuguudhaaf waan godhamaa jirutu jira. Ijaarsi isaa akka kan eenyu ta'e beekamaadha. Garuu gaafa ta'annu jara ala ta'uutiti jarris gaafa maallaqaan cimanii goobanii ajajamuu gaafa didan qaama hidhateedha akkuma argite hidhataniiti kan isaan sirbanii. Namni du'e eenyutu ajjeefame sana investigeeshinii gaggeessuurraa as ba'anii waan biraadha jechuudha kan isaan haasa'aa jiranii. Saniif iyyuu uummanni isaan irratti tun taane uummata irratti uummati ofirratti callisuudhaa hin qabu. Uummata ofirratti mormachuudhaa qaba. Wantooti isa dadhabsiisu wantooti garaagaraa jiraachuu danda'u ta'a hin jiraatus. Garuu haaluma kana keessatti uummati noo jedhe yoo ka'e malee Finfinnee funyaan jala taa'ee magaalaa Ambootti mitiiti. Kun eessattiyyuu wanna godhamu miti waan baay'ee seer-dhabdummaadha. Sirna biyya kanaatu kana fidee jechuudha jaalladhu. Ayyee gaaffii kanarratti yaadi kee maalidha jaaldabaltu? Yaada ani qabu kanarratti wanta amma argamaa jiru kuni wanta qaanessadha. Biyyi tokko mootummaa qabdi jedhame keessatti namni akka arge dabadabamu akka arge ajjeefamuuni kuni mootummichaafis baay'ee qaaniidha jedhaan. Mootichumatu hundeeffate waan ta'eef garuu isaaf hojii isaatii kanaaf ta'a malee qaaniidha. Akka biyya mootummaa qabdu tokkooti namni kamiyyuu biyya seerri jiru keessatti bahee karaa nagaa bahee galuu danda'a. Taa'ee shayii fayyadamuu hin danda'u jechuun iddoo shayii fayyadamanittidha kan isaan rukutamaa jiranii. Qaama sunis immoo namni gaafate hin jiru qabamaniidha malee seera to'atee murtiitti kenne hin argine. Murtiitti dhiyaachuu isaanii namni beeku hin jiru ammas sodaadhuma keessa jira uummanni ammayyuu. Kanaaf immoo uummanni ammas akkuma keeriyaan jetteyyuu yoo ofirratti callise ganaayyuu kan kana caalu irratti ta'uu danda'a. Baadiyyaa keessattis wantuma kanadha wanti deemaa jiru garuu isaan dubbatatanii teeknooloojiin hin jiru waan ta'eef qaamni isaaniif baasee beeksisuuf hin jiru achumatti miidhamanii callisuu
mucaan isaanii jala ajjeesanii boo'icha dhoowwu reeffallee hanga dhoowwachuu gahanitti reeffa dhoowwatanii akkasumatti boo'anii kan dhiisantu baay'ata. Kun immoo uummata Oromootiif salphina guddaadha. Callisanii taa'uun qabanii kanarratti. Maal gochuu qabu Ofirraa jettee falmuu yaadda? Mee maal gochuu qabu uummatni Oromoodha? Fakkeenyaaf jarri kuni meeshaa hidhatanii qabu, maallaqaan of ijaaranii qabu. Uummanni Oromoo immoo hiyyummaan iyyuu itti taphataa jira. Ofiisaaf iyyuu jiraachuun itti ulfaatee jira gariin. Biyya hiyyeessaa fi sooressi samiif lafa ta'edha biyyi keenya. Kanaadhaaf uummati mee maal gochuu qabaa? Akkasumas immoo beektonni ta'e hayyoonni Oromoo maal gochuu qabu? Uummata Oromoo akka inni dandamatuuf balaa kana jala akka inni oolu. kan dandamachuu fi dirqama callisanii du'uun isaan irraan eegamu. Kana callisan taanaan ammas du'uun isaanii ittuma fufa waan ta'eef otuma falmatanii illee du'uu wayya malee callisanii teenyaan ammas ittuma fufa haaluma kanaanii jechuudha. Garuu haaluma kanaan teeknooloojiidhaan yoo ofirraatii wanti jedhanii baasanii akkuma kana mootummaa yoo beeke biyyi yoo beekee fi hanga ta'e hayyoonni yoo irratti dubbatanii hanga tokkorraa salphachuu danda'a jedhee yaada. Eeyyamamoo taatanii guyyaa har'aa sagalee dubartoota Oromoo irratti dhuftanii haala kana fakkaatu marii kana fakkaatu hawaasa Oromoo biraan gahuudhaa fi maqaa hordoftoota keenya sagalee dubartoota Oromoodhaan galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Egaan hordoftoota keenyaa marii guyyaa har'aaf qabanne kana gammaa ture. Guyyaa biraa marii kan biraaf keessummaa kan biraa isiniif qabannee dhiyaannee jira. Mana kana laayik gochuudhaan akka sagantaan keenya isin biraan gahuudhaaf keessattuu dubartoonni mana kana jajjabeessuu kan qabdan isinidha. Miidiyaa keessan jajjabeessuu kan qabdan isinidha. Asumarraati isiniif dhaabna. Akkasumas immoo yeroo taanutti keessummaan eenyu akka isinii dhufu yoo barbaaddan saanduqa yaadaa keessatti barreessaa. Kana gammaatti isin waliin ture an Eebbisee Nagaashuuti. Yeroo gaarii.